عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في داوتوتا آدم بيدا شما هركفون عندك كيسانو بك جرتين تجالا في كبجان كي بك سنجرتين تسمبرا هاكو سنجا چاتي هدو غمچيسا دا ولت ديبني جرا هدو غمچيسان كينيا مالي يو جتن واي بليسا كينيا بحري في جوادي دا ايغا هدو غمچيسا وان جانس ارغا جرو غراس دغا جرو سن هندنو جانس ارغا جرتني غراس دغا جرتن جچودا كنافو هدو غمچيسا مالي توكوفا ديوتن اگرتي بالو فان شيكا فدني دفني bahar bira fiduu isaanii ni yaadatama. Achi boodas gara jawaadee deebina jechuun isaanis ni yaadatama. Viidiyoo isin waraabuun keenyallee ni yaadatama jechuudha. Kana egaa dhiyoo tana bahar irratti quraan qara'uun isaatii sheekni keenya ni yaadatama. Alhamdulillahi baharillee kinoo wayyaa'ee duraan agartee kan nyaataa fi dhugaatii kan agartee mana isaa kana shakkee bishaanillee dhuguu sodaatu manallee galee nyaatallee gaafatee yookaan ittiyootti dhiyeessitellee nyaachuu sodaachaa ture. shakkii agartee adda addaatiin dhukkuba adda addaatiin agartee waan adda addaa waswaasa adda addaatiin jechuudha. Waswaasa adda addaatiin shakkee mana nyaata diduu turaate alhamdulillah amma nyaata gaafatee nyaachuun isaatiidha. Kinoo argaas jirtanii. Ta'ee lafaa ka'ee maanni beela akka nama guyyaa meeqa qoonqoo nyaanne beela hamtuun na jira jeetii akkasii qoonqollee fudhatte alhamdulillah ka duraan qoonqoo mana kanaaf bishaan mana kanallee amantii dhabee xuquu dhabee akkasii fatee guyyaa meeqa qoonqoo nyaanne. Kanaafuu kanatti aansee alhamdulillah obboleessi keenya bahares nuu fayyee jenna wayyaa'ee jira nyaata mana isaatiis noo gaafatee nyaatuun isaa eega dawaa godhatee eega quraanis irra qara'amee dawaa sheeknis barreessee fi dawaa godhatee booda alhamdulillah wayyaa'ee jira baga nagaan nu fayyite. Hordoftoota keenya hundi keessanuu akka gammaddan abdiin qabaa gammachuun teenya gammachuu teessanii nu wajjin rakkattanii nu wajjin cinqamtanii halkaniif guyyaa du'aa nu gootanii alhamdulillah rabbil alamin du'aa teessan hojjattee baharis fayyee alhamdulillah bahar nu fayyee jira. Anis sanumaan isin ibsaa jeetiin as bahee alhamdulillah kunoo bahar guyyaa muraasa booda isin keessatti dabalamaa jechuu kiyya inshaallah biiznillah. Walitti deebines jennaani baga nu fayyite jennaan obboleessa keenya bahariin. Itti aansuudhaan oduu gammachiisaan oduu obboleessa keenya jawaadeeti. Sheekni amma taraan ka jawaadeeti. Jawaadee bira dhaqee quraan itti qara'uun isaa ni yaadatama. Kanaafuu gaa jawaadeenis inshaallah dawaa sanis ni fudhata. Inshaallah haalli isaa ni wayyaa du'aa godhaa ka jawaadeetis inshaallah gammachuu akka waliin agarru inshaallah fuuldurri gammachuudha jenna bal'ina jenna hundi keenyaa agartee furmaateenis inshaallah furmaatatti baati jennee abdanna. Ijoolleen isaatis gammachuu agartee abbaa isaanii arguudhaaf hawwaa jiran نجمدنا أباس نعبد إياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر abbaan sins nagaan waliin haasaanii normaala deebihee waliin haasa'uun isaatis inshaallah abdiidhaan eegaa jirra yoo rabbi jedhe sheekni keenya agartee kabajamaa fi jaalatamaan rabbii gaditti kinoo agartee jawaadee biraanis bahee jira jawaadee bira gahee jira inshaallah du'aa'ii godhaa hundi keessanuu hordoftootaa fi daawwattoonni keenya bakka jirtan ka fagoo jirtan ka dhiyoo jirtan hundi keessanuu ka keessaa fi ala jirtan du'aa'iidhaan nu bira dhaabbadhaa isinin jenna. Kanatti aansuudhaan gaa inshaallah obboleessi keenyas jawaadeenis ni fayya jenneetiin abdanna dawaas waan barbaachisu hundaa'u ni goonaa fi sheeknis quraan itti nu qara'ee inshaallah rabbii wajjin ni fayya rabbiin na sabeeffadhaa jedhee rabbii gaditti inshaallah ni fayya jenneetii abdanna inshaallah quraan wanni caalu tokko hin jiru tokkoffaa quraan eegatti qaraamee ni fayya jenneetii abdanna dawaan moo gartee waan sheekni ajaje ni goonaa fi ni binna. Akkuma dura waadaas isinii galee ture waan barbaachisoo jiraate ni goona jechuudha. Kanaafuu obboleessa keenya jawaadee rabbi si haa fayyisu jennaan siillee akkuma bahar kana gammachuu kan as baatanii hawaasa keessa kana galatoonfattan isin eegna hundi keessanuu agartee jawaadee fi bahar jechuudha fayyitanii nagaan as baatanii hawaasa keenya kana wajjin haasoftan inshaallah abdiidhaan isin eegna. Baharis gaa xiqqoo agartee haaluma agartee waan adda addaa keessa ture dadhabee dubbachuu amma wanni jedhe maleedha as bahee in dubbata
Jawaadeenis inshallah gaafayyee as bahee ni dubbata yoo rabbi jedhe inshallah hordoftootaa fi daawwattoonni keenya inshallah du'aayima godhaa du'aayii godhaa wanni du'aayii caalu tokko hin jiru wanni du'aayii tokko caalu tokko hin jiru namni fayyaa malee hin ta'u beektaa fayyaa malee hin ta'u obboleeyyan isaa gartee zakkoo fi obboleettiin isaatiidha mustaqiimaa jedhaniin tun ammoo akkam ta'uu jiraatan mee amma sheekni dawaa godhaafii jira mucaan kun ni fayya ganaa waan haga har'aa dalagaa turan ganaatti itti sheena'uu ta'an obbolummaan eega tana qabaatte baga waliinsa agarre baga gartee walis agarre garuu immoo amma booda namarraa illee osoo of kabajanii baay'ee bareedaadha isin jenna asumaanis of kabajuun keessan baay'ee barbaachisaadha obboleessa keenya zakkoo fi mustaqiimaa jechuudha obboleettii keenya mustaqiimaa kanaafuu hundi keessanuu gaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya obboleeyyan keenya kana du'aayii kanuu gootan nu hundinuu du'aayii goonaaf rabbii agartee isaan haa fayyisuu wanni hundi sababiidha malee fayyaan tanuma rabbiitu caala waan ta'eef rabbiin nuuf kadhadhaadha inshaallah ni fayyanii kan fakkeenya akka isaanii yoo jiraatellee hawaasni oromoodha bal'aan kan biyya alaa ta'e biyya keessaadha hundi isaanuu fakkeenyi akka isaanii yoo jiraatellee rabbiin nu haa fayyisu kan nuti beeknus kan nun beeknes yoo jiraate rabbiin nu haa fayyisu gartee nama gartee dhibee takka adda addaatiin qabamee kan mataan dhukkuba hundaa'u rabbiin nu haa fayyisu isinin jenna du'aayii nu godhaa fi hordoftootaa fi daawwattoota keenya galatoomaa keessaa gartee shamarran teenya ta'a gartee biyya arabaa biyya adda addaa keessa jirtan kan mana madaamii teessanii akkanatti du'aayii gootaniif hundi keessanuu maasha Allah ka biyya alaa biyya keessa jirtan galatoomaa isinin jenna keessaa maasha Allah isin shamarran keenya gahee guddaa qabdan galatoomaa isinin jenna galatoomaa wallaahi galatoomaa dhibbatti galatoomaa isinin jenna hundi keessanuu galanni keessan inshallah rabbiin fayyaa isin haa kennu bakkasuma hin jirtanitti galanni keessan rabbiin fayyaa isin haa kennu qabeenyi tokkoffaa jechuun fayyaadha qabeenyi tokkoffaan fayyaadha nama fayyaa qabu dalagata nama fayyaa qabutu jireenya addunyaa tana agartee michuu fi badduu isiidha guutuu arga guutuu isiidhaan dhama jechuudha kanaafuu rabbiin bakka isin jirtanitti fayyaa isinitti haa kennu riskii barbaaddan rabbi isinitti haa kennu waan isin feetan hundaa rabbiin yaada muraata keessan isin haa guutu isin jenna asumaanis hundi keessanuu galatoomaa shamarran biyya arabaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa isin jenna kanaaf kanatti aansee qeerroo fi qarreen keenya hundi keessanuu bakkuma jirtanitti keessaa fi ala nuuf galatoomaa du'aayii gochuudhaan obboleeyyan keenya kana bira dhaqaa akkana godha jettanii agartee karaarra nu kaa'u keessaniif galatoomaa hundi keessanuu galatoomaa galanni keessan hin dhumu rabbiin agartee jeezaa keessan isin haa kaffalu hundi keessanuu galatoomaa isin jenna assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh